xixiqqeessuuf jalliseen isinitti agarsiisa. Yeroo desktop saayitii godhanne ni xixiqqeessa. Chrome irra erga seenne booda haala ajaa'ibaatiin upload godhee waliin ilaallaa YouTube kanarra seenne. Erga emailiin keenya itti galfanne booda tuqaa sadan gubbaa jiru tuqnee desktop saayitii godhachuu dagachuu hin qabnu. Karaa sirrii taheen namni viidiyoo maxxansuu barbaade haala kanaan kan inni maxxansuu qabu jechuudha. Desktop saayitii godhe YouTube kana irratti wama takka lama qofittidha kan guutamu. Asirratti garuu waan baay'eedha kan nuti guuttannee seera YouTube hunda guutuudhaan viidiyoo maxxansinu. Mallattoon uploadii kun mallattoon viidiyoo kun as jirti. Kanarra tuqna erga desktop saayitii godhanne booda jechuudha. Upload ka jedhu kun ni jira. Uploadii tuqna. Uploadii live waan qaba. Uploadii kan nuti fayyadamnu. Sanaan booda select file nuun jedha. Faayilii kan kee viidiyoo maxxansuu feetu fidadhu nuun jedha. Yeroo irra tuqne filannoo nuu fida. My file kan nuti filannee irra seennu file ka jedhu kun jira. Faayilii filannee keessa seenne viidiyoo qopheeffanne san gaalaarii keessa memorii irraa bakka feene finnee itti galchina. Yeroo itti galchinu amma akkasitti nuu fide itti nu seensisee jira. Viidiyoo gabaabaa waan hin filadheef uploading complete tahee jira naan jedha. Uploading completed. Process will begin shortly. Kan lammaffaa kuni haga wanni hundi xumurutti kan nuti eeguu qabnu. Processing percentii 95 irraa eegala yeroo baay'ee viidiyootiin gabaabduu waan taateef completed jedhee asirraa bahuun qabnu neena. Completed erga godhee booda copyright sirriitti nuuf ilaala. Copyright as jiru kana check ka jedhu kana check godhaa jira. Percentii 3 irra jira amma. Percentii 3 irra jira. Percentii 3 yookiin 5tti yookiin 10tti tarii 20tti akka networkii keessaniiti. Checkii godhee xumura. Ka jalqabaa kun detailiidha. Kan itti aanu money on gochuudha beeksisa irratti dhu video element copyright visibility. Detailii jaraa jalqabna. Kana hunda fixuu qabna. Detailii jara inni jalqabaa title. Title mata duree video sana irratti barreessuu jechuudha. Video detailii jala waan jiru hunda guunnaa jechuudha. Salphiidhaan kan nuti adeemnu. Detailii jala waan jiru hunda erga guunnee finne next godhanna. Amma mata duree video kiyya itti barreessaa jira. Title ka jedhamu kuni ka video dura irratti bahee yeroo search goonu waan adda addaatiin mata duree videochaati. Barnoota YouTube jedhee mallattoo san fayyadamee ka'een akkaataa viidiyoo itti maxxansan jedhee haa barreessu ani. Waanin akkaataa viidiyoo itti maxxansan barsiisaa jiruuf. Kan itti aanu descriptionidha. Descriptioniin yeroo baay'ee waa'ee viidiyoochaa bareechinee bal'ifnee barreessuudhaaf. Akkasuma mallattoo aatii fayyadamnee waan adda addaa gochuu ni dandeenya. Ka gubbaas koopii goonee gad dabarsuu ni dandeenya. Garuu mallattoo haashii fayyadamnee maqaa chaanaalii keenyaa barreessuun viidiyoo keenya walitti nu qabaa deemna. Sanaan booda xiqqoo gara fuulduraa seennee waa'ee viidiyoochaa ammallee fayyadamna. Walitti aansineeti kan nuti yeroo mallattoo maslaalii kana fayyadamnu kan nuti barreessuu qabnu jechuudha. Keessattuu maqaa chaanaalii keenyaa yeroo barreessinu walitti aansinee barreessuu qabna. Abdul App jedhee barreesse, barnoota YouTube jedhee barreesse, sanaan booda gadi darbeen gara gajjallaa gadi siqeen waan hin gubbaatti barreesse sana osoo bal'inaan barreessanii baay'ee bareeduudha. Akkaataa viidiyoo YouTube itti maxxansan jedhee kabiraa haa katabu. Akkasuma Ingiliffaan yoo barreessines bareeda. Akkaataa viidiyoo YouTube irratti maxxansan gadi darbeen how to upload YouTube video jedhee immoo Ingiliffaan itti dabalees baay'ee bareeduudha. Description irratti waan viidiyoo sanaati, waan viidiyoo sana dhimma viidiyoo sana ilaallatu wanni nuti describe goonee barreessuu qabnu jechuudha. Amma kana erga barreessinee booda xiqqoo gadi siqna. Kan itti aanu ammallee detailii jala jirraa jechuudha. Thumbnailidha. Thumbnailii suuraa bareedee miidhagee dura irra taahu kan qopheeffannee lafa kaawwannee turre finnee irra kaawwachuudha. Thumbnail upload thumbnail kana yeroo tuqne gara gaalaarii keenyaa nu geessa. Gaalaarii keenya keessaa finnee suuraa miidhagaa ta'e kan hojjetannee barreeffannee lafa kaawwanne finnee irra kaa'uudha. Kan itti aanu achi jalatti playlist. Playlist waan barnoota YouTube jedheen hin qaba. Yoo qabaattan playlist qabdanitti viidiyoo san ammuma itti galchuu dandeessu jechuudha. Barnoota YouTube ka jedhutti haa galchu. Ammallee xiqqoo gadi siqna. Yeroo xiqqoo gadi buunu gaaffii nu gaafata. Viidiyoon kan kee kan dhimma daa'immanii ilaallatu moo kan waggaa 18 ol ta'u nuun jedha. No, it's not made for kids. Viidiyoon kun ka daa'immaniitii miti. Noorra keenya noorra taahuu qabas. Yes yoo jenne koomentiif waan adda addaa ni cufama. Erga filannoo keenya noo goone booda show more ka jettu kun jirti. Show more kana gadi tuqnee waan nuuf hafe kabiraa guuttachuutti deemna. Paid promotion kana jala sanduuqni jiru ofii tahuu qaba. Yoo chaanaalii YouTube keessanii
beeksisa adda addaa namni isin irratti beeksifate qofa kan isin oonii gochuu qabdanu allow automatic chapterin right itti ta'uu qaba sanduuqni as jiru. Kanaan booda kan itti aanu tagsiin jechoota tokko yookiin lama waan dhimma viidiyoo keessanirraa jechoota viidiyoo keessanirratti fayyadamtan keessa asirratti barreeffattanii osoo qoodduudhaan keessanii bareedduudha. Amma jalqaba irratti Abdullah Appee fayyadame qoodduu yeroo isin tuqxan akkasitti qobaatti isinii baha. Barnoota YouTube akkaataa callisee barumsumaaf waan ta'eef sadan kana hagootu hedduu barreessuu dandeessu. Haga qubee 500 isinii kenna. Waan adda addaa qoodduudhaan addaan baasaa jechoota barreeffattu. Video language irra tuquudhaan viidiyoon keessan afaan maalii akka ta'e Amaariffa, Oromiffa, Ingiliffa waan feetan itti filattu. Kan itti aanu recording date and location. Location inni nu barbaachisu yeroo baay'ee video recording dates guyyaa viidiyoo keenya itti maxxansaa jirru itti waraabnee gadhiisaa jirru filanna. Sanaan booda gadi buuna. Ammallee language record date erga filannee kaanee standard YouTube license irra taa'uu qaba. Waan lama filannoo lama qaba bakka kanatti. Creative Commons kan copyright hin qabne gochuudhaaf standard YouTube license irra keenya sanduuqni sadan kun right ta'uu qabu. Allow embedding kun yoo ofii gootanii akka namni video downloading godha publish to subscribe haaraa argachuuf allow people to sample this video sakandii 15 yookiin 20 akka namni irraa fudhatu eeyyamu. Kan itti aanu category education dha waa'ee barnootaa waan ta'eef kiyya. Isin garuu yoo sirba ta'e muuziqii irra irra tuquudhaan yoo comedy ta'e comedy irra ispoortii yoo barsiisaa jirattan agarsiisaa jirattan yoo entertainment ta'e waan feetan filattanii irra kaa'u. Viidiyoon keessan waa'ee maalii akka ta'e. Kan itti aanu commentiidha. Commentiin allow irra taa'uu qaba. Yoo feetanis cufuu ni dandeessu. Haala kanaan fuula detailii jala jiru erga guunneeffinnee next tuqanna. Amma next ka jedhu jala kana jira next tuqna. Kan itti aanu namoota moonii hin taaneef namoota gara kaffaltiitti hin dabarfanneef kan itti aanu kun fuulli itti aanu kun hin jiraatu ka sadaffaatu jiraata. Select nuun jedha asitti beeksisa irratti hidhannaa jechuudha. Select kana tuqnee oonii goonee dan gochuudhaan ammallee next godhanna. Yeroo moonii taatan bakki kun isinii dhufa. Yoo moonii hin taane fuulli kun isiniif hin bahu jechuudha. Warri moonii hin taane fuulli itti aanu garuu ni jira. Erga oonii goonee booda next tuqna. Next yeroo tuqnu kuni viidiyoon keenya viidiyoo nama miidhuu yookaan viidiyoo seera qabeessa yoo ta'e waan asitti guutantu jira. Garuu viidiyoon keenya seera qabeessa taanaan dhuma irratti gadi buunee reetii sana none of the above ka jedhu sanduuqa jedhu jira. None of the above sanduuqa kanatti right godhanna. Right godhannee maal goona ol deebinee submit rating goona. Barra bakka kana submit rating ka jedhu jira. Submit none of the above erga goonee booda amma sadii guuttannee jira. Tokkoffaa detailii guunnee jira. Moonii guunnee jira. Video elementiif check nuuf hafa next goona. Check already inni godheera. Detail monetization AdSense guuttannee jira. Next goona. Amma AdSense right nu godhee jira jechuudha. Video elementi kanaan dura barsiiseen ture. Add in screen fi video elementi. Ifnes erra darbuu ni dandeenya. Yoo feene add cards adii gochuu ni dandeenya. Kun viidiyoon gabaabaa waan ta'eef cufame next godhanna. Kanaan dura sirriitti barsiiseen jira waa'ee indi. Kun amma fuula shanaffaarra jirra bakka copyright lachuu right taheera jira jechuudha. Lachuu right naaf kennee jira. Next godheen gara viidiyoocha maxxansuutti dabarfadha. Kadhuma visibility dha. Akkuma isin argitan visibilityin unleashed irra jira. Public irra kaa'uu qabna. Asirratti sirriitti hubadha. Akkaataa viidiyoo akka live goonee gadhiifnu maxxansinu barsiiseen ture. Public irra erga keenye booda ammuma akka live itti gadhiisuuf jennaan sanduuqa kanatti set as instant premier ka jedhu kanatti right goona. Sanduuqa as jirtu kanatti jechuudha. Set as instant premier ka jettutti. Kan student garuu student yoo filanne ka gadaanu kana yoo filanne dirqama saatii itti guutuu qabna. Saatii kanaan booda viidiyoo kana maxxansuu barbaada jennee saatii guutuu qabna. Saatiin isaa waan isin rakkisuuf kanaafuu kan nuti filachuu qabnu dirqama jechuudha. Akka viidiyoo sana akka live itti ammuma maxxansuuf feena taanaan public erga filannee booda set as instant premier sanduuqa jedhu kanatti right godhanna. Studio hin barbaachisu. Studio suni viidiyoo sana bor gadhiisuu feena waa hunda guuttannee taanaan garuu studio goone boru saatii meeqatti akka ta'e itti guuttannaa jechuudha. Kanaafuu instant premierin kan achi jala jiru hunda isaa guunnee jira. Amma detail monetization waan hundinuu guutamee jira.
publish ka jedhu tumme public goona jechuudha. Publish goona viidiyoocha yoo feene akka live sanduuqa sanatti right goone maxxansina yoo akka live hin feene irraa kaafne publish ka jedhu kun jala isaa jira. Publish tuquudhaan waa hunda xumurree jira. Viidiyoocha gara YouTube irratti maxxansina jechuudha. Haala kanaan waa hunda guutanneeti kan nuti viidiyoo YouTube irratti maxxansuu qabnu. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Namoonni chaanaalii YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo